Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Eelsaa Jiruuf Jireenyi badhaadhaa isiniin jechaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee kiliip chaaptii fayyadamnee akkamitti akka viidiyoo tokkorraa tokkotti darbuudhaaf akkaataa itti bareeffannu ilaalla. Footos yoo ta'e akkasuma tokkorraa tokkotti yeroo darbu kaatee darbuu osoo hin taane gaappiin jidduu jiru suni haala bareedaa ta'een akkamitti akka bareedeen nuuf kara tokkorraa kara tokkotti akka darbu ilaalla. Na waliin tura. Duraan dursinee seetaappii Microsoft Clip Chaappan jedhu keessa seenna. Akkasitti erga nu banee booda create new video kan jedhu kana fayyadamna. Haala kanaan erga nu banee booda saayizii nuti hojjechuu barbaannu saniif saayizii dura kennuu qabna jechuudha. Footoo yookaan immoo viidiyoon nuti karanatti fidannu sun saayizii qabaachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Iddoo kana size kan jettu hin jirti. Ishee kana kilikii goone. Iddoo kana wide YouTube and streaming sites dhaaf kana 16:9 beekamaadha. Verticaliin kun immoo Instagramii, Reelsii, TikTokii waan akkasiitiif fayyada jechuudha. Haaluma kanaan isaan kun baay'ee fayyadamaa waan hin jirreef amma kan TikTokii yookaan immoo Instagramii yookaan Reelsii kanaaf fayyadamna jechuudha. Haala kanaan naa taa'eera. Sana booda import media kan jedhu kana bira deemna. Import media kana yeroo bannu wanti nuti seevii godhannee wanti nuti hojjechuu barbaanne san seevii godhannee iddoo teechisnee qabnu sanii karanatti nuu fide jechuudha. Karanaan karasitti kara seevii godhanne sanitti deemuudhaan iddoo seevii godhanne sanii karanatti fidannaa jechuudha. Import media jedhas tuqna. Sana booda nu geesseera. Deeskitooppiin hin jira, dookumentiin hin jira, daawunloodii iddoo isin seevii keessatti gootan san bira deema jechuudha. Sana booda maqaa isin seevii godhattan irra hin laallattu jechuudha. Fakkeenya ani kana keessan kaa'ee kanarraa hanga ta'e footoo selecting godhadha. Sana booda egan select godhadhee anan barbaadu select ergan godhadhee booda open jechuudhaan kara kanatti naa fideera jechuudha. Banuudhaaf xiqqoona jalaa ture hanga sanittu akkana fidachuu nan danda'a jechuudha. Drag gooneet bakka itti barbaadnutti galfanna jechuudha.
Haala kanaan diraag goonee erga iddoo qabsiisnee booda sana booda transaction kan jedhu kana bira deemna jechuudha. Kilik godhanna. Sana booda nuti amma jidduu kana keessatti akka nu bareeduuf footoon kun waan barbaanneef irratti kilik godhanna. Sana booda haala baay'eedhaan jira as keessa. Haala kanaan ni jira. Haala kanaan ni jira. Haala kanaan jira. Haala kanaanis hin jira jechuudha. Baay'eetu jira. Nuti as keessa kan barbaanne filachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya kana fudhadheera jechuudha. Harkiseen fideen pilaas kan jettu tanarra kaa'uun qaba jechuudha. Pilaas kan jettu tanarrattiin kaa'a jechuudha. Akkasuma achi siqeen immoo jidduu kana kaa'a jechuudha. Harkistanii fiddu jechuudha. Haala kanaan garuu dura wanta iddoo kaa'essan kanatti kilik gochuu qabdu. Harkiseen fida. Kilik gochuu yoo baanne irra nuun taa'u jechuudha. Hin deemu jechuudha. Nu jala harkuma keenya wajjin deebi'a duubatti. Kanaaf akkasitti haala kanaan ilaalla. Amma xumurri irra jechuudha. Ilaalla. Ishee kanaan duubatti deeffannee sana booda inni ilaalla jechuudha. Kenna. Tokkorraa tokkotti yeroo darbu haala kanaan jechuudha. Haala kanaan erga teessifannee booda iddoo kanatti naafanatti fakkaata. Xumurameera. Sana booda audio galchuu yoo barbaanne immoo iddoo kanatti add audio jedha. Iddoo kanatti audio galchuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo gootan asittiin fidaa ta'uu baannaanis iddoo kana filachuu ni dandeessu jira waan ta'eef audio jedhee jira waan ta'eef all audio jedha. Asii immoo firii godhachuu hin irraanfatina. Kan kaffaltii hin qabne jechuudha. Viidiyoo isa darbee irratti viidiyoo editingii irratti waan hojjedheef irra hin deebine garuu rakkoo hin qabu isa kana filachuu hin irraanfatina. Sana booda audio keenya asitti ni filanna jechuudha. Haala kanaan diraag gootanis galchuu ni dandeessu jechuudha. Rakkoo hin qabu. Xiqqoo nutti iyyee.
Dileet gochuu yeroo barbaadan isuma kanarratti kilik gootanii iddoo kana dileettii ni argattu jechuudha. Xiqqoo natti hin tolle audiyoon isaa isin kan barbaadan filuu ni dandeessu jechuudha. Sound design jira. Haala kanaan diraag gootanii xiqqoo kana wayya hin iyya baay'ee iyya. Haala kanaan teessisuu ni dandeessu. Itti dabaluu yoo barbaadan diraag gootanii itti dabaltu hamma barbaadan. Yeroo immoo kan biraa hin qabnaa jettan muuziqaa asuma keessaa import miidiyaa jechuudhaan as keessaa bakka ol keessanii deeskitooppii irras ta'ee maalirra fiduu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya Taaddalaa Gammachuu. Haala kanaan Baasanii barbada daraa keessa namni tuqanii maaltu walirra mareessa. Leesilittee qoraattiin dhukkee keessa. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Baay'ee salphaadha. Hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Sana booddee isa hojjenne kana yoo barbaanne teekstis teessisuu ni dandeenya. Teekstii yoo barbaadan haala kanaan teekstii itti dabalachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan asirratti dhufeera. Haala kanaan teekstii iddoo barbaadanitti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Daayireekshiniin argisiisaara already. Haala kanaan erga teessisnee booda diraag gochuudhaan harkisnee kaawwanne jechuudha. Baay'ee salphaadha. Wanta barbaadan iddoo kanatti haala kanaan teessisuu ni dandeessu jechuudha. Piikchariidhaan naaf haa qixxaatu jettan kanuma ishuma kana harkistu jechuudha. Ishuma kana harkistu jechuudha. Amma barbaadanitti jechuudha. Iddoo kanatti naa hafuusu jettan hanga iddoo kanarraa darbuu jettanis hanga barbaadan harkisuudhaan hanga barbaadan irra siniif taa'uu ni danda'a jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Sana booddee isa hojjanne kana seef goone jechuudha. Kwaalitii kana dirqama filachuu qabna. Kwaalitiin dirqama waan ta'eef jechuudha. Haay kwaalitii kanarra godhachuu hin irraanfatina.
Iddoo kanatti seevii yeroo ta'aa deemnu nu argisiisaa deema. Maaliif wanna sirreessuu qabnu connect yookaan immoo seev upload gochuu keenyaan dura asitti edit wanna gochuu qabnu akka hambisnee edit goonuuf iddoo kanatti nutti mul'isa jechuudha. Iddoo kanattis wanta barbaannu irratti upload godhachuu ni dandeenya. Yoo barbaanne TikTokitti erguu ni dandeenya, save gochuu ni dandeenya. Akkasuma save to Google irratti save godhachuu ni dandeenya. Upload to YouTube irras godhachuu ni dandeenya jechuudha. Share linkii adda addaa irratti share godhachuus ni dandeenya jechuudha. Linkii in kun nu bira baay'ee itti hojjetamaa hin jiru. Garuu warri qabdan share godhachuu ni dandeessu jechuudha. Save to Dropbox keessattis akkasuma save godhatanii ol kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kuni nu xumureera. Saayizis linkis nutti argisiiseera. Save to your computer iddoo barbaadanitti save godhachuudhaan ol kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo hojjettan kana jechuudha. Kana fakkaata. Viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe. Garuu subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Nu jajjabeessaa. Kanaaf wanti har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Horaa bulaan jedha. Nagaatti.